Tole mata dureen har'aan tana ilaaluu deemnu waa'ee pireekilaamshiyaadhaati. Pireekilaamshiyaa mallattoo isaa laallee turre. Sign and symptoms of pireekilaamshiyaadhaa laallee dhaabne sagantaa dabre keessatti har'a HELLP syndrome irraa kaana. HELLP syndrome it is a variant of preeclampsia. Preeclampsia amaloota. HELPing kayyuun inni kun gabaa jedha. H jalqaba hemolysis dha. In elevated liver enzyme dha. Enzyme tiroodhaa ol ka'u and low platelet count. Plateletiin gabbuudhaa fi caccabuu dhiigaa. Kanaatu HELP syndrome jaaniini. It complicates 10% case of severe preeclampsia and up to 50% case of eclampsia. Rakkooleen nama pireekilaamshiyaa qabu keessaa HELP syndrome parsantii 10 warreen eclampsia gaggaba qabu immoo parsantii 50 rakkoo kana qaban. Right upper quadrant pain, nausea, vomiting and malaise are common. Garaan right upper quadrant gara mirgaa kanaan nama dhukkubuun lolloonchisuudhaa fi haqqisiisuun akkasumas general body weakness qabaachuun isaa beekamaadha. The hallmark of disorder is microangiopathic hemolysis. Microangiopathic jechuun caccabuu seelii dhiigaa inni xixiqqaa ta'e sun yeroo caccabu with characteristic of schistocyte firifirii taheeti akka helminth cell jaaniini seelii gubbatti waa mayraniiti isiisantu gallakkifama. On blood smear leading to elevation of serum liver enzyme yerooniif ilaalle caccabuu isaatii dhiiga gubbaa irratti argina. And also fragment of herbaceum peripheralismi. Fageenya irratti garuu yeroo dhiiga saamuda dhiigaa isa yeroo fuune seeliin dhiiga diimaa sun isii caccabtee ni argina. Transaminase level are elevated. Inni tiruu keessa jiru suni enzyme transaminase jedhama ol ka'a. And also thrombocytopenia is present. Thrombocytopenia jechuun plateletiin count isaa gabbuudha. And disseminated intracoagulopathy kan taruu diduu dhiigaa may be evident. Naatiitu mul'achuu danda'a. It can occur also in the absence of preeclampsia or eclampsia. Preeclampsiaadhaa fi eclampsiaan jiraachuu dhabuus ni danda'a. Risk factor for preeclampsia dubartoonni akkamtu carraa preeclampsia kana mudata. Inni jalqabaa first pregnancy dha. Ulfi kuyyoo keessa isiidha jalqabaa taati. Nulliparity. Kanaan dura yooniif dahuu baatte. Past history of preeclampsia. Kanaan dura yoo qabaatte recurrence isaa mudachuu danda'a. Kanaan dura seenaa ulfa dabre irratti yoo kana qabaatte kan ammaan tanaa kanaas deebi'uu danda'a. Family history of preeclampsia. Maatii isii keessa namni rakkoo tana qabu yoo jiraate age is less than 20 or greater than 35. Umriidhaan amata 20 gadi yoo ta'e namni sun akkasumas amata 35 ol yoo taate carraa isa kana mudachuu qabdi. Multifetal gestation. Yoonii fi ulfi sun lakkuu ta'e. Inni bira high date form mole ulfa sobaa. High date form jechuun bakka silaa fetasiin uumamtu suni yoo wanni akka firiidhaa uumamte. Diabetes mellitus. Dubartii yooniif dhukkuba sukkaraa qabaatte carraa isa kana mudachuu qabdi. Inni biraa chronic hypertension dha. Hypertension yoo ulfa kanaan dura qabaachaa turte. And renal disease dhukkuba kaleedhaa warreen qabanii fi body mass index isaanii obese yoo ta'an 26 ol yoo hote it is risk factor for preeclampsia. Etiologiin preeclampsiaadhaa kana cause isaa maali? Ka'umsi isaa yoo jenne many mechanisms have been proposed to explain cause of preeclampsia. Adeemsota takka immoo karaalee hedduudhaatiitu kanaan dura himamaa ture. Ka'umsa isa kanaati jaanii. Garuu the most important mechanism kaasii gadii kana
akkaataa inni itti dhufu kooziin isaa barbaachisoon isa armaan gadii kana. Inni tokkoffaadha placental implantation with abnormal trophoblastic. Trophoblastiin yeroo maxxantu sanii placentaan yerooniif dhaba gadaameessaa irratti maxxanu akka maletti yoo maxxane. Invasion of uterine vessel. Iddoon dhiigaa gadaameessaa keessa jiran kun yooniif sababa kanarraa jeeqaman. Tokko placental implantationiin sun akka maletti maxxanuudha. Inni lammaffaadha immunological maladaptive toleranceidha. Haadhaa fi daa'ima san jidduu paternal and fetal tissue jidduu yoonii fi waliigaluu dide sababa immunitiitiif. Waliigaluu diduu jechuun RH factory yooniif haadhaa fi daa'imni sun immunitiin isaanii kan waliin hin simne waliin genne taate. Inni sadaffaadha maternal maladaptation to change of normal pregnancy. Jijjiirama caasaa qaamaarra dhufu kana yeroo ulfaa yoo isa san simachuu dadhabe qaamni isii jijjiirama onneerra dhufu akkasumas jijjiiramoota sababa inflammationiitiif dhufu kana yooniif addaatti godhuu dadhabdi. Inni afuraffaadha genetic factoryidha. Genetic factory rakkoo sanyummaadhaati. Inherited predisposing gene and epigenetic influence dhaa jira. Yoonii fi maatii san keessa namni preeclampsia qabu jiraate isii tanatti illee dabruu waan danda'uuf genetic factory dhaa jira. Abnormal trophoblastic invasion of uterine vessel yeroo jennu akkami? Normal implantation yeroo jalqaba fetasiin sun gadaameessaa keessatti maxxantu first trimester attain up to 12 week trimesterii jalqabaa san torbaan 10 hanga 12 jidduutti endovascular trophoblast invade decidual layer of uterus. Layer uterusidhaa kana decidual bakka jaaniin bakka inni qabatuun sanii isa kana weerarti. In the second trimester, invasion of myometrium occur. Duraan isuma laayira jalqabaa kana kan silaa placentaan irra maxxanu kana weerarama. Second trimesterii keessatti gara myometriumiitti dabarti. Middle layeridatti. With replacement of spiral arteriole endothelial cell. Arterii duraan bakka san jiru kabiraatiin bakka bu'uu eegala. Smooth muscle with trophoblast cells result into low resistance. Akkasumas maashaallah laafaan seelii trophoblast isii tana weeraru jirtu sanii wajji yeroo waliin dhufe resistance isaa gabbu'a low pressure and high flow system. Dhiibbaan bakka san jiru watti qaateeti daddabruun wantoonni achi jidduu daddabranii suni ni heddummaata. In preeclampsia this second invasion process fail to occur. Yeroonii fi preeclampsia yoo jiraate adeemsi lammaffaadhaa kun akkan uumamne godhu. Daddabruun kun akkan hin jiraanne godhu. Kanaafuu then feto-placental hypoperfusion hin dhufu. Haadharraa gara daa'imaa sanitti daddabriinsi dhangala'aadhaa dhiigaa karaa saniin daddabruu gabbu'a. Hypoplacental feto-placental hypoperfusion jechuun. Immunological factor kan jennuuni human leukocyte antigeniin jiraachuu. Human leukocyte antigeniin kun dalagaan isaa seelii tasaanii taatee fi tadiinaa taate adda baasuudha. Ga'eensaa. Presence of human leukocyte antigen on surface of trophoblastic cell. Trophoblastii sanirra inni kun jiraachuun activate godha. Natural killerii. Inni kun yeroo kaka'e then activation of maternal leukocyte. Leukocytiin diinaa dhufe jee bakka sanitti heddummaata. Kanaafuu circulating leukocytes leukocytiin sababa uterinii kana keessa human leukocytiin kun natural killerii san kakaasuuf dhiiga keessa naanna'u kuni endothelial dysfunction. Endothelial tissue sanii akka isin hin hojjenne godhu. Endothelial dysfunction and vasospasm kana booda dhufu. Endothelialiin sun dalagaa dhiisee
iddoonni dhiigaa achi jiran sun walitti dhidhiphachuun activate leukocytes release interleukin 6. Leukocytes yeroo kakaa'e interleukinii madda, interleukinii booda interleukinii alfaadhaatiitu bakka san dhufaa. Kana booda adeemsa hedduudhaan geggeeffama. Oxidative stress, endothelial damage. San booda permeability capillariidhaan babbanama. Then coagulation in the vasospasm dhufa. Iddoonni dhiigni bakka sanii jiru ni kantara, hiddi dhiigaa ni dhiphata due to low nitrous oxide and the prostaglandin formation. And release of thromboxane from aggregating platelet. Plateletiin dhiiga san kan tarsuudha jecha achitti thromboxane gad lakkifama. Kun amma adeemsa isaa kana hubachuullee yoo dadhabde endothelialiin sun bade jechuun iddoonni dhiigaa ni dhidhiphata boodarra. Etiyoopaatholojiin pre-eclampsiyaadhaa jalqaba normaalii irratti vasodilation and platelet aggregation inni xiqqaataa uteroplacenta blood flow increase ta'a jenna. Garuu during cycle oxygenation yeroo gad lakkifame pre-eclampsiyaa keessatti prostacycliniidhaa fi prostaglandiniidhaa fi thromboxaniidhaatiitu jira. Isaan kun hiddoonni dhiigaa kun akka walitti dhiphatu godhan. Inni kana deemu kun hidda dhiigaati. Endothelial dysfunction and vasospasm boodarra dhufa. Nitric oxide ni maddaa vascular refractoriness to pressure agent. San booda angiotensin 2 waan gara tuutti jijjiirama. Cytokiniin gad lakkifama. Xumura irratti maaltu dhufa? Vasospasmiidhaan dhufa. Wanni inni si agarsiisuu barbaade tokko vasoconstrictioniin ol ka'a. Iddoonni dhiigaa ni dhiphatan jechuun hypertensioniidhaan dhufa. Organ perfusioniin gad xiqqaata. Uteroplacentaan dhangala'aan karaa placentaarra daa'imatti dhaqu sun ni xiqqaata jechuun intrauterine growth retardationii dhufa jechuu daa'ima sanirratti. Kana booda organ perfusioniin ni xiqqaata jechuun kalee irratti fincaan gabbu'a. Tiruu irratti iskemiyaa dhufa. Akkasumas bireenii irratti siijariidhaan dhufa. Endothelial dysfunctionii ni dabala yoo ta'e endothelial seeliin sun bal'achuu didee walitti constrict ta'uun sun yoo itti fufee edeemaadhaa fi proteinuuriyaa dhufa. Itti fincaan keessatti proteinii mul'achuun kanarraa dhufa. Activation of coagulation system. Coagulation systemii plateletiin kun yeroo ka'e thrombocytopeniaan dhufa. Hemoconcentrationiin ni jijjiirama. Pathophysiology isaa bal'inaan laalla. Pathophysiologic preeclampsia is involve both maternal and fetal placental factor. Wantoota kana lachuu haammata. Adeemsi dhukkuba kana haadha keessatti jijjiiramaatu mul'ata. Akkasumas daa'ima sanarratti jijjiiramaatiitu mul'ata. Abnormality in development of placental vasculature early in pregnancy. Yoonii fi itti placentaadhaa sun guddachuun isaa rakkoo qabaate ulfa yeroo jalqabaa sana inni kun rakkoo qabaachuun week 2 months before development of clinical manifestation of disease osoo mallattoon dhukkuba kanaan dhufneen dura isa santu galma. Rakkoo qabaachuu placental vasculatureidha. Yeroo placentaan kun guddatu rakkoo qabaachaa turuunsaa. This abnormality can result in rakkoon inni placentaan hiddi isa keessa deemu sun rakkoo qabaachuun suni placenta under perfusionii fida. Placentaan suni sirriitti akka waan dabarsine waan dhoorkuu fi possibly hypoxiaadhaa fi iskemiyaa dhufu. Oksijiniin xiqqaachuu tishuun karaa sanii waan harkatti du'u. Placenta under perfusion, hypoxia and ischemia. Placentaa dhangala'aan sirriitti dabarsuu dadhabuudhaa fi oksijiniin gad xiqqaachuu fi bakki sun seeliin suni du'uuni release of circulating
angiogenic factoriin akka gallakkifamu godha. Anti angiogenikiin isa kana qolachuudhaaf isa kana ofirraa ittisuuf qaamni gadhiisa. Warreen akka taayiroosiin kineesii jedhamu soluble endoogiliin warreen jedhamanii jira. And the other substances wantoonni anti angiogenic factorii jedhamu kunii fi kan biraa widespread maternal systemic endothelial dysfunction qaama keessan faca'aniiti maternal endothelialiin sun akka dalagaa dhiisu godhu. Hiddi dhiigaa sun akka dhiphatu godha. Maternal systemic endothelial dysfunctioniin eega dhufee booda maaltu ta'a? Increased vascular permeability. Hiddi dhiigaa suni waa daddabarsuunsaa inni dabala. Vasoconstrictionii dhufa. Hiddi dhiigaa ni dhiphata. Coagulation systemiin ka dhiiga kan taasisu sun activate ta'a. Hemolysis yeroo san dhufu. Dhiigni ni caccaba RBC. Resulting in hypertension. Proteinuria. Vasoconstriction yeroo dhufe hypertension dhufa. Akkasumas coagulation systemiin kun activate ta'uun fincaan keessatti proteiiniin akka mul'atu akkasumas mallattoon biraa mallattoon preeclampsia sun akka mul'atuuf sababa ta'an. Preeclampsia is multi system disorderidha. Preeclampsia jechuun rakkoo siistama tokko qofaatii miti siistama hedduuti. Multiple body system are affected. Siistama qaamaa kana keessaa bakka hedduutu miidhama. Sababa maternal systemic endothelial dysfunction waan mudatuuf. Iddoonni dhiigaa haadha keessa naannawwan kun waan rakkoo mudataniif rakkoo hedduu siistama hedduurra mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf central nervous system irra rakkoo mudattu sirna narbii wirtuurra cerebraalii deemaa dhufa. Sammuunsii hiitahuu. Capillary thrombosis. Capillary xixiqqaa sammuu keessa jiru irratti karaa san keessa kan taru infectioniin mudachuu. Intraventricular or parenchymal hemorrhage. Jidduu walakkaa sammuu sanitti dhiiguun fa'aa mudatti. Kan biraa headache and blood division. Mataan dhukkubuu, ijaan waa arguu dadhabuu, edeema, takkaammoo hiitahuu, blindness, ijjiti sun waa arguu dadhabu. Ischemia edeemaaf hospitaal loobu. Yoonii fi thromboosiin sun bakki karaa dhiigni ittiin deemu sun yoo cufte achirraa hospitaal loobiin sammuu irraa gara duubaa jirtu sun yoo miidhamte namni sun ijaan waa arguu fa'aa dadhaba. Convulsionii fa'aa itti dhufu gaggaba. Respiratory system irratti due to maternal vasculature change irraa pulmonary deemaa dhufu. Sombisa nama sanii ni ta'u. Liver irratti tiruu irratti subcapsular hematoma dhufu. Sababa periportal hemorrhagein jiruuf portal vein tiruudhaa san naannawa sanitti waan dhiigni jiruuf hematomaadhaatiitu bleeding under skinidhaatu dhiigni dhaqaatiitu tiruu san keessa walitti qabama. Injury to hepatic cell tiruun seeliin tiruudhaatu miidhamuun due to ischemia cause elevate liver enzyme. Enzyme tiruu sun akka ol kaatu godhu. Akkasumas HELLP syndrome sun akka dhufu. HELLP jechuun sun hemolysis akkasumas elevate liver enzyme low platelet kun akka dhufu. Right upper quadrant pain or epigastric pain sababa kanarraa dhufa. Garaan karri mirgaa karaa olaanuu sanii dhukkubu. Takkaammoo laphee jalaan dhukkubu. Cardiovascular system irratti rakkoon mul'attu increased after loading. Preloadii osoo hin ta'in after loadiidhaan dabala. Sababa vasospasmiin jiru. Sababa hiddi dhiigaa dhidhiphatuuf after loadiin ni dabala. Capillary leakage due to endothelial dysfunction capillary kana keessa maddiidhaan dhiigni cimmisa. Maddiidhaan dhiigni yaa'a karaa alaatti. Sababa endothelialiin kun miidhameef. And low oncotic pressure dhiibbaan gara qaamaatti deebisuudhaaf waan gabbu'uuf
dhiigni gogaa jalatti hafa. Feature of heart failure mul'ata. Mallattoolee laafina onneedha. Onneen sun dalagaa dhaabuudha. Due to left ventricular failure. Hedduminaan onneen gara bitaa jirtu dhiiga deebisuu dadhabdi. Darbuu dadhabdi gara qaamaa. Kalee irratti spasms of glomerular artery xixiqqaa kalee keessa jiru, glomerulus keessa jiru waan walitti dhiphatuuf anoxic change oksijiinii dhabuudhaan mul'ata. Kalee san keessatti. Endothelium of glomerular shaft tuubboo glomerulii san achirraa oksijiinii dhabaa gara endotheliosisiidha gad dabra. Osuma oksijiinii kana dhabaa deemuuti capillary permeability dabala. San booda waa calaluu dadhabdeeti pirootiiniin fincaanii wajji bahuu yeroo kana dhufu. Impaired tubular reabsorption pirootiinii uriyaafiti. Silaa pirootiinii xuuxuu qabdi deebitee kaleen tun waan xuuxuu hin dandeenyeef gadhiifti fincaanii wajjin baha. Decrease glomerular filtration rate hangi isii waa calaltu waan xiqqaachaa dhufu fincaan isiillee ni xiqqaata. Oliguriyaa dhufu. Elevate serum level of uric acid. Uric acid xuraawaan sun ol ka'a qaama keessatti. Yuuriyaadhaa fi keraatiin levelilleen ol ka'a. Kaleen xuraawaa baasuu dadhabdi jechuudha. Hematopoietic systemii sirna dhiignitti oomishamu yoo ilaalle sirna dhiigaa irratti hemo concentration due to fluid extravasation into tissue dhiigni concentration isaa ni jijjiirama. Qabiyyeen isaa. Qabiyyeen isaa ni jijjiiramti yeroo jennu coagulationiin dhiigni waa kan tarsu sun pilaatileetillee ni jijjiirama. Loowii ta'a gad bu'a. Erythrocytiin seeliin dhiiga diimaa ni caccabdi. Sababa kanarraa hemoglobinemiaa and hemoglobinuria. Hemoglobiniin dhiiga keessatti ni heddummaata seeliin dhiigaa biraa gad xiqqaattee hemoglobiniin ammaas fincaan ni wajji mul'ata. Amma paatoofiziyooloojiin isaa yoo sii galuu baatees wanni ati beekuu qabdu mallattoon piriikilaamshiyaadhaa yeroo sii barii taate maali? Clinical feature'iin piriikilaamshiyaadhaa sign and symptoms severe hypertension jira. Hypertension dhiibbaan dhiigaa 160 achii ol. Diastolikiin ammoo 110 ol. On two occasion at least 4 hours apart. Yeroo lamarra deddeebi'anii ilaalanii sa'aatii garaagarummaa sa'aatii 4 safartee BP san 160 ol yoo hutte. Persistent and or severe headache dhukkubbii mataa cimtuu addaan hin dhaabbanne. Visual abnormality. Visual abnormality jechuun ijaan waa arguu dadhabuudha. Iskootomaataa. Iskootomaataa jechuun waatu dura deddeema. Footofoobiyaa ifafaa laaluu dadhabuu. Blurred vision jechuun tana dura waa oriihuu. Temporary blindness yeroo muraasaaf ija faa waa arguu dadhabuu mudata. Reeriidha kun garuu dabree dhufa. Inni biraa parabdoominaal or epigastric pain qaba. Garaan kun garri olaanu ni dhukkuba. Naannawa laphee tana jalaan. Nausea, vomiting and oliguria. Fincaan isaanii gabbuu. Dyspnea. Hafuurritti ciccituu difficulty of breathing qabanii. Retroesternal chest pain. Isternamii kana lafee qomaa tana gara duubaatiin qomti dhukkuba. Qoma tana jalaatiitu dhukkuba. Fetal growth restriction. Daa'imni suni guddinni isii ni dhaabbata. Oligohydramnios. Bishaan garbaa suni gad xiqqaatanii. Altered mental status. Haalli of beekumsa isii ni jijjiirama. Laboratory abnormality. Diagnostic test yeroo goonu qorannaa laboraatoorii irratti jijjiiramni mul'atu tokko
Thrombocytopeniadha. Pilaatileetiin gabbuu 100,000 gatta per microlitiri. WBC ni dabala. Sababni WBC dabaluuf liver damageedhaa jira. Tiruu waan miidhamtuuf WBC ni dabala. Garuu pilaatileetiin ni xiqqaata. Elevate serum creatine concentration. Keraatiniin caccabaan qaama keessaa silaa bahuu qabu suniin ol ka'a. Greater than 1.3 milligram per deciliter ta'a. Serum uric acid illee ni dabala. Sababa kaleetiif keraatiniin ol ka'uun uric acidiin ol ka'uun. Elevate liver enzyme. Liver enzymiin alanine fi asparteetiinis ol ka'an. Severe proteinuria qaban. Fincaan isaanii keessatti pirootiiniin hedduu ba'a. Jechuun greater than 5 gram in 24 hours. Sa'aatii 24 keessatti giraama 5 ol. Hyperbilirubinemia. Bilirubin leveliin ol ka'a. Complicationin dhufuu dandeessu. Nama pirikilaamshiyaa qabu irratti complicationii gosa lamaan mudata. Maternal irraas fetal irraas. Maternal complicationin ekilaamshiyaatti dabruu danda'a. Gaggabni gubbaarraan itti dhufuu danda'a. Accidental hemorrhage dhiibuu dandeessi akkuma tasaa. Oligouriyaa and anuuriyaa. Oligouriyaan gad xiqqaa jechuudha. Anuuriyaan absansiidha. Fincaanummaanuu dhabamu. Dimness of vision, even blindness. Ijaan waa arguun tun gad xiqqaa jechuu akkasumas ijjitti tun baquullee dandeessi. Preterm labor. Osoo yeroon hin gahin ciniinsuun eegaluu. HELLP syndrome. HELLP syndromiin hemolysis jiraachuu, elevate liver enzyme, low platelet. Plateletiin gabbuu. Cerebral hemorrhage sammuu keessatti dhiibuu dandeessi. Stroke fa'a. Acute respiratory distress syndrome. Rakkoo sirna hargansuudhaan mudachuu dandeessi. PPH postpartum hemorrhage eega dhaltee booda dhiigirraa yaa'uu danda'a garmalee. Sepsis. Sepsis jechuun bacterial infectioniin eega dhaltee booda takka immoo yeroo san seenuu danda'a. Shock. Hypoperfusionii sanirraa of wallaaluu dandeessi. Recurrensiin isaa hoo garuu itti deddeebi'aa waan jiru ganaa qorannaarra jira. Feetaal irratti rakkoon dhuftu intrauterine disease fa'aadha. Garaa san keessatti gadaamii isaa keessatti dandeessi. Intrauterine growth restriction guddachuu dadhabuu dandeessi. Asphyxia ukkaamamuu dandeessi daa'imni suni. Inni prematurity osoo bakka hin gahin fa'aa dhalachuu dandeessi. Rakkoon daa'imarra mudatu. Prophylactic measure for preventing preeclampsia. Preeclampsiaan kun akkan dhufu wantoonni ittisaa wantoonni godhamu. Regular antenatal care'dha. Check-up'dha. Dursanii dubartoota ulfaasan hordoffii taasisuudha. Early detection. Yeroodhaan darbaruudha. Anti-thrombotic agent. Dawaalee thromboosiin akkan uumamne godhan. Dhiigni kan tarree godhan. Low dose of aspirin. Aspiriinii doozii xiqqaa miligiraama 60 daily guyyuu. Heparin or low molecular weight heparin is useful in women with thrombophilia. Warreen thrombophilia qaban thromboosiin keessatti uumamuu danda'u. Dhiigni keessa kan taruu danda'u. Akka dhiigni kan tarreef with high risk pregnancy warreen carraa dhiigni isaanii kan taruudhaa warreen olaanaa ta'e hepaariiniin barbaachisaadha. Inni biraa calcium supplementationidha. Calciumii kennuudhaaf 2 gram per day guyyatti giraama 2. Inni biraa antioxidantiidha. Antioxidantii yeroo jennu wantoota asidummaa takkaasummii qaama keessaa balleessan viitaaminoota jechuudha. Vitamin E and vitamin C. And nutritional supplement with magnesium, zinc. Magnesiumidhaa fi zinkii fudhachuu qabdi. Fish oil, zayita qurxummiidhaa. Akkasumas low salt diet nyaata ashaboon ittiin baay'ateen fudhachuu qabdi. Balanced diet rich in protein. Nyaata madaalawaa
keessaa pirootiinii hedduu qabu fayyadamuu qabdi. Manaajimentiin isaa definitive treatment of preeclampsia is delivery to prevent maternal and fetal complication from disease. Wal'aansi preeclampsiyaadhaa kaayyoon guddaan rakkoolee daa'imaa fi haadha sanirra adeemsa dhukkubaa kanarraa dhufuu dandeessu sanii ittisudha. San ittisaa deessisuudha. Timing of deliveries yeroon itti deessisan suni based on gestational age dha. Akka wanirra hundu umrii ulfa saniiti. Lammaffaa severity of preeclampsia hanga inni dhukkubni kun itti cimaati. Sadaffaa maternal and fetal condition haala daa'ima saniitii fi haala haadhaati. Patient with mild or severe preeclampsia dhukkubsattoonni preeclampsia kana giddu galeessaaf cimaa qaban umriin ulfa isaanii near termii yoo ta'e should be delivered dahuu qaban. Gestational age isaanii termii geenyaan dahuu qabanii. However remote from termii yoo taate termii irraa yoo achi fagoo taate pretermii keessa yoo jiraatte the risk serious sequelae from disease progression is risk of preterm birth. Rakkoo ciccimtuu sababa adeemsa dhukkubaa kanarraa irra dhufuu dandeessu sanillee to'achuun barbaachisaadha. Preterm birth eegalchiisuun keenya dirqama. Osoo yeroon hin gahin dahuu qabdi. Yoonii fi inni itti cimaa taate. Evidence of serious maternal end organ dysfunction. Ragaa orgaaniin haadha kanaa miidhamee jiraachuu nu agarsiisu. Takka immoo narri assuring test of fetal well-being. Qorannaalee daa'imni tuni fayya qabdi jechuu yoo mirkaneeffachuu dadhabne. Indication of prompt delivery at any age. Umruma fedhirraa yoo jiraatte akka haatisu yeroo sanitti deessu wantoonni nu taasisan isa kana. Kam ragaan orgaaniin haadha tanaa miidhamee jiran yoo nu agarsiise. Akkasumas daa'imni tun fayyaa qabaachuus yoo mirkaneeffachuu dadhabne yeruma sanitti dahuu qabdi. On other hand, garuu hara biraatiin when mother and fetus are stable yoo haadha sanii fi daa'imni suni sadarkaa gaarii irra jiraatan conservative approach barbaachisa. Tursiisu. In order to achieve further fetal growth and maturity. Hanga daa'imni sun silaa guddachuu qabdu akka guddattee bilchaattuuf. Objective managementii keenyaa to stabilize hypertension dha. Dhiibbaa dhiigaa ol kaate san tasgabbeessuudha. And to prevent its progression to severe preeclampsia. Akka gara severe preeclampsiaatti ol hin guddanne ittisu. To prevent complication. Xaxaa complicationii maternal irra geessuu fi fetal irra geessu san ittisuudha kaayyoon keenya. To prevent eclampsia. Gaggabni gubbaarraan akkatti hin dhufne san ittisu. Deliver of healthy baby in optimal time. Yeroo mijataadhaatti daa'ima fayyaadhaa akka deessu taasisu. Restoration of healthy of mother in properium. Eega deessee booda fayyaa haadhaa san deebisuudha. Properium jechuun after birth. Gestational hypertension yoo gestational hypertension qofa taate manage on outpatient basis. Alaa deddeebitee dawaa fudhatti. OPD dhatti. Follow up wanni nuti hordofnu garuu dubartiin takka yoo gestational hypertension qabaatte for increasing BP and urine and fetal condition weekly torbaaniin dhiibbaan dhiigaatuun dabaluu fi fincaansii kana keessa pirootiiniin fa'aa jiraachuu akkasumas haala daa'ima siisan torbaaniin hordofamti. If blood pressure is worsen yoo dhiibbaan dhiigaa kun itti cimaa deeme manage as mild preeclampsia. Akka preeclampsia jiddu galeessaatti akkasitti wallaanan. Counsel the woman and her family about danger sign
indicating severe preeclampsia or eclampsia. Wanni nuti dubartii sanii fi maatii siisanillee gorsinu mallattoolee balaafamtuu severe preeclampsia agarsiiftu. Mallattoo severe preeclampsia akkasumas mallattoo eclampsia ta'e agarsiiftu san gorsinu. If all observations remain stable, yoo wanni asii olitti ilaallu kun hundi yeroo hunda tasgabbaawaa taate allow to proceed with normal labor. Hanga isiin of hin ciniinuu eegaltutti eeguu. But better not to postpartum. Garuu yeroo san bira hojjiisuun hin barbaachisu. Mild preeclampsia yoo taate, mild preeclampsia taate gestational aging less than 37 yoo taate, umriin ulfa sanii 37 gadi yoo taate, waan kana sirrii qalbeeffadhu. OPD outpatient twice weekly follow up. Torbaanitti yeroo lama dhuftee of laaluu qabdi. As long as signs remain unchanged or normalized. Mallattoon tun jijjiiramutti hin jirtu moo gara normaalitti deemuu jirti. Torbaanitti yeroo lama dhuftee of laalti. Monitor blood pressure, urine protein, fetal condition twice weekly. Yoo maayildii taate dhiibbaa dhiigaatii fi fincaan keessa pirootiiniin mul'achuudhaa fi haala daa'imaa isaanii torbaanii yeroo lama laala. Counsel about wanni nuti gorsinu danger saayinii mallattoolee balaafamoo akkasumas mallattoo severe preeclampsiaadha kana gorsinu. Nyaata irratti wanni nuti gorsinu encourage the woman to eat normal diet. Nyaatuma duraan nyaattu akka nyaattu. No medication. Mild preeclampsia irratti dawaan kennamuuf hin jiru. Do not give anticonvulsant, antihypertensive. Dawaalee dhiibbaa dhiigaa gad xiqqeessanii fi dawaa gaggabaatis hin kenninuuf. Severe preeclampsia. Severe preeclampsia irratti kaayyoon keenya waa sadii. Kaayyoon jalqabaa prevent convulsionidha. Akka gaggabnitti hin dhufne ittisu. The second control hypertension. Dhiibbaa dhiigaa ol kaatu san to'achuu. Inni sadaffaa deliver as soon as possible. Akka danda'ametti deessisuudha. Expectant management is contraindicated in the presence of. Wal'aansi eegamu kuni yoo wantoonni asii gadii kun jiraate contraindicatedidha. Eeganii wal'aanuu wantoonni asii gadii kun jiraate. Tokko fetal compromise. Daa'imni sun ukkaamamaa yoo jiraatte. Intrauterine fetal death yoo jira. Takka ammoo yooniif gadaamisaa keessatti duute tursiifnee wal'aansa eegsisuun hin barbaachisu. Yeruma sanitti furmaata godhamuu qabu. Ka biraa uncontrollable hypertension. Dhiibbaa dhiigaa to'atamuu dide. Consider after the use of 2 antihypertensive drugs with maximum dose. Eega dawaalee antihypertensive jedhaman doozii ol aanan fudhatte. Dawaalee antihypertensive 2 doozii ol aanan eega fudhattee booda yoo dhiibbaan dhiigasii to'atamuu dide. Inni biraa eclampsia gaggaba yoo qabaatte yeroo siin eenyu severe thrombocytopenia plateletii yoo garmalee gabbu. Ka biraa DIC disseminated enterocoagulopathy rakkoo kan taruu dhiituu dhiigaa yoo qabaatte. HELLP syndrome hemolytic elevated liver enzyme low platelet count yoo kun jiraate. Cerebral edema dhiitti sammuu keessa yoo jiraate. Akkasumas pulmonary edema rakkoo ita'uu sombaa yoo jiraate. Renal failure kaleen dalagaa dhaabde. Evidence of cerebral or hepatic hemorrhage ragaan dhiigaa jiraachuu sammuudhaa takka ammoo tiruudhaa yoo mul'ate. If less than 28 week immediate delivery is indicated. Remote total. Yoonii fi 728 gad taate
yeroo sanitti deessisuun barbaachisaadha. Remote to termii godhu. Anticonvulsant therapy dawaan gaggabaa seizure prophylaxis should be instituted. Eegalamuu qaba. Eenyuuf? In all preeclampsia patient during labor. Yeroo ciniinsu isiin eegalti. Dubartoonni preeclampsia qaban anticonvulsant eegaluu qaban. Continue for 24 hours after delivery. Eegadee ishee sa'aatii 24 booda ittuma fufuu qaba. In all severe preeclamptic during admission. Warreen preeclampsiaan isaanii ciccimaa ta'e yeroo isaan dhufanii ciisan. And they continue during period of evaluation and observation. Akkasumas yeroo isaan san irra deddeebinee ilaallu yoo hatti fufu taate magnesium sulfate is drug of choice. Dawaan filannoo jalqabaa irra jiru magnesium sulfate. For preventing and treating convulsion in severe preeclampsia and preventing eclampsia. Dawaan jalqabaa magnesium sulfate. Wal'aansaa fi ittisa gaggabaa warreen severe preeclampsia qaban akkasumas warreen eclampsia qabaniif dawaan jalqabaa isa. Garuu magnesium sulfate yoo kennite toxicity isaa check godhuu qabda. Magnesium sulfate'n toxicity isaa wanni ilaalan respiratory rate, patellar reflexi, patellaa kana dhadhawanii reflexi akkatti dhaga'ama. And urine output fincaan hanga isiin sun baafte ilaalan. Yoo magnesium sulfate toxicity mudate dawaan jalqaba kennaniif calcium gluconate. Calcium gluconate 1 gram IV 3 up to 5 minutes. Antidote magnesium sulfate toxicity dha isa. If convulsion is recur, yoo gaggabni itti deebi'e immaas give 2 gram magnesium sulfate IV giraama 2 magnesium sulfate IV dhaan kennaniif. In absence of magnesium sulfate, yoo magnesium sulfate hin jiraanne diazepam fayyadama. Takkaa phenytoin. Clinical effects are related directly to plasma level. Hangi inni kuni bu'aa buuse hanga inni dhiiga keessa ka'e irratti hundaa'u. Yooniif miligram per decilitrii plasmaa keessatti 4.8 hanga 8.4 yoo taate therapeutic level jira. Yooniif 8 hanga 10 jidduu taate maal fida? Related to distress fida. Loss fida. 12 hanga 17 jidduu yoo taate respiratory distress, respiratory depression fida. Yooniif 13 hanga 17 jidduu dhaqe dhiiga keessatti central nervous system depression fi koomaa fida. 19 hanga 20 dhaynaan ni dhaaba onnee cardiac arrest fida. Kanaafuu magnesium sulfate yeroo kennan plasma level isaa hordofuun barbaachisaadha. Mechanism of anticonvulsant action in dawaan kun akkamitti dalaga? The mechanism of anticonvulsant effect of magnesium sulfate is not clearly defined. Akkaataan dawaan kun itti dalagu sirriitti addaan hin baane. Garuu bakki inni irratti dalagu centralidha. Sammuu irratti dalaga. Methyl D-aspartate receptor jira. Receptor methyl aspartate jedhamu. That rise seizure threshold hani gaggaba kana akka gaggabdu si taasisu membrane stabilization in central nervous system secondary to its action. Methyl aspartate'n kun gaggabni kun akka dhufu godha. Maal godhee central nervous system kana keessa calcium channel blockii godhee san booda acetylcholine gad xiqqeessee gaggabni akka dhufu godha. Another theory biraa maal jetti? It promote vasodilation.
hiddoota dhiigaa sammuu keessatti dhidhiphate kana babal'iseeti kaalshiyam arteriyaal vaasoospasmii san faallaa isaa godhee karaa kanaan cerebral baarootiroomaa hir'isa jedhan. Garuu akkaataa inni kun itti dalagu addaan hin baane yaada malee. Dawaalee maagneeziyam salfeetii yeroo kennan akkaataa itti kennanii jira. Piriikaardii, zuuspaaniidhaa fi AM onilii jira. Piriikaardiin gara lamaan kennama. IVdhaa fi AMdhaanis ni kennama. Zuuspaaniin ammoo IV qofaanii warreen AM qofaan kennamus ni jira. Maagneeziyam salfeetii loodiingi dooziidhaa fi mantenansii kana hubachuu qabda. Loodiingi doos jechuun kan bakka takkatti kennamu jechuudha. 4 gram into 20 ml giraama 4 ml 20 keessatti 20% solutionii keessatti bulbultee administered IV over 5 up to 20 minutes suuta kennita. IVdhaan daqiiqaa 5 hanga 20tti. San booda giraama 5 ml 10 keessatti AM injection each batak tafa gamaa gamanaatiin dirta. Giraama 5. San booda maintenance doziinii 5 gram in 10 ml AM injection every 4 hours. Saatii 4 giraama 5 ml 10 kennitaaf. If convulsion is recur, yoo gaggabni katti deebi'u taate after 15 minutes give 2 gram IV over 4-5 minutes. Yoo gaggabnichi boodatti deebi'e. Inni IV qofaan kennamu zuuspaaniin ka giraama 4 ml keessatti daqiiqaa 20 kennamuu jira. Maintenance doziin 1 gram per hour infusionii suuta dhabdhabiitti lakkaa'aman. IM only karaa maashaa qofaan kennamu yoo IVdhaa sun hin jiran when IV capacity is unavailable. Not recommended garuu IM qofaan. 5 gram IMdhaan 5 gram ammaas saatii 4 kennanii. Anti-hypertensive draagiin nuti kenninu yeroo ta'u kennina. Anti-hypertensive drug should be used if diastolic blood pressure is greater than 110. Yoonii fi diaastolikiin 110 ol kute fudha kennama. Kaayyoon keenya 90 hanga 100 jidduutti gad deebisudha diaastolikii kana. Draagii yeroo kana fayyadamnu some of drug that can be used are hydralazine, labetalol, nifedipinii fi alliimoota akka methyldopamidha. BP monitoringiin barbaachisaadha. Dhiibbaa dhiigaa before during anti-hypertensive drug. Kennuudhaan duraas yeroo kenninuus. Sababni isaa maaliif? Excessive lowering BP fida. Dhiibbaan dhiigaa kun hedduu yoo gabbuute haala daa'imaa san miidha. Daa'ima santu miidhama. Most commonly used agentiin blood pressurein 160 ol yeroo kute dawaan kennamu. Nifedipiniin dooziin isaa miligiraama 5 hanga 10 afaaniin fudhatanii. If inadequate response after 30 minutes continuation isa daqiiqaa 30 booda yoonii fi BP'n gad irrachuu baate repeat dose until target BP is reached. Hanga BP bakka 90 jidduutti deebisuu qabna jenne san hanga sii dhaqqabutti itti oofta. Maximum doozii garuu 30 kana ol hin kutu. Consider other agent if BP not lower within 90 minutes. Daqiiqaa 90 keessatti gabbuu baate dawaa biraatti jijjiirama. Hydralaziniin karaa hidda dhiigaatiin kennama. IVdhaan. Repeat every 5 minutes. Daqiiqaa 5 kennanii fi until target BP is checked. Hanga BP keenya bakka barbaanne saniin geenyutti. Repeat hourly PRN as needed. Yookaan
12.5 milligram IM every 2 hours. IM dhaan sa'aatii lama. Maaksimaamii sa'aatii 24 keessatti miligiraama 20. Leebetolooliin PO dhaan fudhatama. Miligiraama 200. Repeat after 1 hour. Sa'aatii takkaa booda itti deebifna. Hanga BP'n keenya bakka yaadne san nu gahutti. Sa'aatii 24 keessatti miligiraama 200. Garuu asirratti leebetoloolii do not give to woman with CHF. Dubartii rakkoo onnee qabdu. Hypovolemic shock akkasumas asmaa namoota qabaniif hin kennamu. Laabetolool ka IV dhaa if adequate response after 10 minutes. Yooniif eega kennitee fi miligiraama 10 kana eega kennitee fi daqiiqaa 10 keessatti yoo deebisaan yoo BP'n gad bu'uu baate miligiraama 20tti ol guddifta. Double dose goota. San booda 40 goota. San booda 80 goota. Daqiiqaa 10 jidduutti eegaadha. Miligiraama 300 maaksimaam dooziinsaa IV dha. San booda karaa afaaniitti jijjiirta. Laabetolooliin warreen CHF qaban hypovolemic shockidhaa fi warreen asmii qabaniif hin kennamu. Meetaayildooppaa'u alfaa meetaayildooppaan miligiraama 750 PO dhaan fudhatanii sa'aatii 3 itti deebisan kana. Sa'a 24 keessatti giraama 3 maaksimaam doozii. Dawaa kana mode of actionii isaa yoo laalle meetaayildooppaani seentaraal and peripheral anti-adrenergic actionii qaba. Jiddu galeessaa fi fageenya irra dalaga. Laabetolooliin ammoo adrenal receptor antagonist jechuun alpha and beta blocker. Nifilippiiniin calcium channel blockeridha. Hydralaziniin vascular smooth muscle relaxantidha. Dooziinsaa yoo hydralaziin taate miligiraama 10 hanga 25 BID. Nifilippiinillee laabetolooliin ammoo TIDdha. Isaa fi meetaayildooppaan. Inni biraa deliveryidha. Delivery should occur within 24 hours. Mallattoon severe preeclampsiyaadhaa eegaltee jennaan sa'aatii 24 keessatti dahuu qabdi. Yoo gaggabni jiraate within 12 hours sirri qabadhu. Within 24 hours onset of symptom in severe preeclampsia and within 12 hours onset of convulsion in eclampsia. Dahuu qabdi dubartiin tun. If vaginal delivery is not anticipated, sa'aatii 6 kana keessatti yoo jalaan dahuu baatte, delivery should be cesarean sectionii ta'uu qaba. Baqaqfamtee ta'uu qaba. Route of delivery karaan isiin ittiin deessu depending on gestation age, umrii daa'ima sanii, fetal condition and presentation. Haala daa'ima saniitiif gara isiin ittiin dhufte. Cervical condition, haala sarviksiidhaa, and maternal condition. Dubartoota preeclampsia qabaniif vaginal delivery is preferable. Kanaatu filatamaa. Cesarean section irra. Even if we severe disease, yoo dhukkuba ciccimaallee qabaatte preeclampsia yoo taate jalaan dahuu turre gaarii. It is desirable wanni jalaan deessisuun barbaachisee fi to avoid added stress of surgery and anesthesia. Rakkoo cinqii baqaqsuu sanii fi anesteeziyaan nama mutu san hanqisuudhaa fi multiple physiologic abnormality fida. Baqaqfamuun sunis duraanuu sistema keessaa rakkoo qabdi. Qaamni yeroo baqaqfame rakkoo biraa dhufa. Isa san ittisuudhaaf yoo danda'an. Postpartum care eegadee isee booda tajaajila akkamtu godhamaa fi anticonvulsive therapy should be maintained for 24 hours to 48 after delivery. Sa'aatii 24 hanga 48tiif eegadee isee booda. Or the last convulsion takka eega yeroo isin gaggabdee irraa sa'aatii 24 hanga 48titti whichever occur last ilaal karraa booda dhufe gaggaba isin irraa booda gaggabde san irraa kaaftee hanga sa'aatii 24 hanga
48 irra turuu qaba dawaan kun. Continue antihypertensive as long BP is less than as long as blood pressure is 110. Hanga BP'n diastolikiin 110 ol jiru ittuma kennita antihypertensive. Hanga inni gabbuutti. When do patients are discharged? Yeroo patientiin kun bahu yeroo hojjettu hunda wantoota ilaalamuu qabu ilaaluu qabda. BP monitor godhuu qabda. Inni itti aanu eclampsiyaadha. Eclampsiyaa guyyaa biraatti ilaalla.